ትግራይ ክትመሓርን ተመክሮ ክትወስድን ዘለዋ ዝሓሸዋ እምበር ካብ ዝናስዋን ዝተሓቱን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ልማትን ይግብኦ Minister Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galgala afaan Tigreetiin ibsa miidiyaaf kenneen wayyaaneen tooftaa siyaasaa dulloomaa waggaa 50 dura hordofuudhaan walitti bu'insa kaaba Itoophiyaatti uumaa jira jechuun dubbate. Gama biraatiin ammoo loltoonni Eertiraa 318 raayyaa ittisa Itoophiyaatti harka kennatanii jiraachuu gaazexaan Nagaaret gabaasee jira. Bal'ina oduu egeree miidiyaatiin dhiyeessine. Jabuutii keessatti haleellaa diroonii mudateen daa'imman 4 ajjeefamuu qondaaltonni mootummaa Jabuutii beeksisanii turuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan Bitootessa 4 barri 2026 anneen amma isinitti hangafoota oduu egeree miidiyaati amma bal'ina oduu taansan. Minister Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa karaa miidiyaa biyyaalessaatiin afaan Tigreetiin kenneen TPLF tooftaa siyaasaa waggaa 50 dura hordofuudhaan Tigraayitti jeequmsa uumaniin jechuudhaan dargaggoonni warra yaada duriitiin gara lolaatti isaan dhiibaa jiran irraa akka of eegan dhaamsa dabarsee jiraachuun ibsame. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti nagaa buusuuf kutannoo qabaachuu kan hime Dr. Abiy waraanni deebi'ee akka hin uumamne kan hin qabne dubbateeti jira. Wayyaaneen jaarmaya yaada duubatti hafummaa waggoota 50 duraatiin hidhamee fi jijjiirama fudhachuuf dhaaba fedhii hin qabne ta'uu ibsuudhaan gareen kun karaa duriitii fi tooftaa siyaasaa dulloomaa hordofaa akka jiran dubbate. Wayyaaneen karaa durii hordofuun walitti bu'insa uuman ka jedhu ministeerri muummee Itoophiyaa humnoonni duubatti hafan kun Itoophiyaan qofti jaanii soba facaasuudhaan humnoota jijjiirama akka diinatti ilaalan akka turan yaadachiisuudhaan seenaffama sobaa Itoophiyaa keessatti lammiilee shakkii keessa akka jiru ibsatee jira. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa ibsa isaa keessatti wayyaaneen baay'ata misoomaaf ramadame fayyadamuudhaan waraanaaf qophii akka jiru dubbatee jira. Wayyaaneen baay'ata misoomaaf ramadame fayyadamuudhaan waraanaaf qophii akka jirtu kan dubbate ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti nagaa mirkaneessuudhaaf waraana biraa ittisuudhaaf fedhii cimaa akka qabu ibsatee jira. Uummanni Tigraay nagaa akka argatuuf mootummaan tajaajiloota akka baankii, ifaa fi teekinooloojii saffisaan deebisaa jiraachuu ibsuudhaan haa ta'u garuu gareen wayyaanee duubatti hafan kun filannoof hojiirra oolchuuf fedhii waan hin qabneef amala waliigaltee Piriitooriyaa cabsuu fi TPLF sirna mootummaatii fi heera mootummaa cabsuudhaan boordii filannoo biyyaalessaa keessaa akka baanis ibsatee jira. Wayyaaneen baajata misoomaaf ramadame lolaaf qophaa'uu fi hidhattoota nyaachisuuf itti fayyadamaa akka jiran kan hime Dr. Abiy kunis uummata Tigraay irratti gidiraa dabalataa geessuuf kan yaadame ta'uu ibsatee jira. Waa'ee hariiroo Itiyoo-Eertiraa laalchisee Dr. Abiy ajajni kaabaa erga haleelameen booda deeggarsi uummanni Eertiraa fi Shaabiyaa waraana keenyaaf godhan kan galateeffamu ture jechuudhaan deeggarsa isaanii dinqisiifannee garuu ammoo hojii badaa isaanii balaaleffannaa jechuun dubbate. Waraanni Eertiraa haleellaa ajaja kaabaa fayyadamee Tigraay akka hin seenne beekamaadha. Garuu mootummaa yeroo sanitti humnoota alaa ifirraa ittisuudhaaf haala mijaa waan hin qabneef ture jechuun ibse. Kanaaf ammoo waraanni Eertiraa Tigraay seenee yakka cimaa raawwate namoota qulqulluu ajjeese dhaabbilee saamee dhaabbilee siivilii fi hawaasummaa barbadeesse keessumattuu magaalaa Aksum keessatti guyyaa 2 keessatti dargaggoota 100 lakkaa'aman dugugee manneen diigee indaastirii barbadeessee jiraachuu ibsuudhaan kanaaf ammoo qondaaltota mootummaa federaalaa adda addaa gara Asmaraatti ergine magaalaa seenee hunda keessatti yakka raawwatamee jiraachuu beeksisuudhaan yakkoota kan akka dhaaban itti himne ta'ullee garuu humnoonni kun didanillee nuti deebinee magaalaa Maqalee akka hin seenne uggurre jechuun dubbate. Itti dabaluudhaan Dr. Abiy waa'ee Eertiraa yeroo ibsu sirni Shaabiyaa misoomatti hin amanu, aangoo dabarsutti hin amanu, ijoollee fi ilmaan isaaniillee hin amanan. Uummanni Eertiraa hojiif quuqama kan qabu yoo ta'u abbootii qabeenya ni jiran garuu mootummaa hojjetu hin arganne jechuudhaan dubbate. Gaafa Shaabiyaan aangoo qabatte Eertiraa keessatti warshaalee 300 oltu ture. Sun hundinuu garuu amma hin jiran jechuudhaan yeroo san yuunivarsiitiin Asmaraa jedhamu tokkotu ture. Sunilleen cufamee ture. Eertiraan akka biyyaatti yuunivarsiitii hin qabdu. Uummanni Eertiraa biyya isaa dhiisee gara biyya baqaatti godaanaa jiran. Biyyoota Ugaandaa, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa, Itoophiyaa hundatti ka jiru baqattoota Eertiraati jechuudhaan dubbate. Godaantonni baqattoonni Eertiraa warri biyya isaanii baqatan gariin basaasota waliin ergamaa jiru. Warri nagaan jiranis rakkoo hamaa keessa jira jechuudhaan muuxannoo keenyarraa barannee ammas uummata keenyarratti miidhaa akka hin geessifne ni ittifna jechuudhaan Dr. Abiy ibsatee jira. Gama biraatiin ammoo loltoonni Eertiraa 318 raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatti harka kennatanii jiraachuu gaazexaan Nagaaret gabaase. Akka gabaasa kanaatti loltoonni Eertiraa adda buree fi naannolee Tigraay adda addaa keessa jiran kutaalee isaanii dhiisanii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatti harka kennachuu itti fufuudhaan guyyaarraa qofa hoogganaan Shaambal dabalate loltoonni Eertiraa 64 harka kennatanii jiraachuu gabaase. Loltoonni Eertiraa 64 adda buree irratti ajaja isaanii Shaambal kan harka kennatan hoggaa ta'u guyyoota 3 dura loltoonni Eertiraa 254 haala wal
fakkaatu raayyaa ittisa Itoophiyaatti harka kennachuu ibsatee jira. Yeroo ammaa kana lakkoofsi loltoota Eertiraa lakkoofsi isaanii 318 ga'uu kan ibse Nagaaret Gaazexaan loltoonni kun naannoo lola idilee isaaniitii fi naannoo Tigraay bakka itti ramadaman irraa baqachaa akka jiran gabaase. Adeemsa loltoonni Eertiraa fi gareen dhuunfaa raayyaa ittisa Itoophiyaatti harka kennachuu yeroo dhiwaasitti haalaan dabalaa dhufu ibsuudhaan kunis ammoo akka mallattoo tokkummaa dhabuu fi wallabdeen loltoota isaanii gidduutti mul'ate olaanaa ta'uu ibsatee jira. Loltoonni Eertiraa harka kennatan yeroo ammaa kana eegumsa raayyaa ittisa Itoophiyaa jala kan jiran yoo ta'u yaala lammummaa barbaachisaa ta'es argachaa akka jiran gabaaseeti jira. Kibba Jabuutii keessatti dhohiinsa mudateen daa'imman 4 du'uu aanga'oonni mootummaa kibxata kaleessaa kana kan himan hoggaa ta'u garee mirga namummaaf falmu haleellaan kun kan raawwatame dirooniidhaan ta'uu ibsatee jira. Abbaan alangaa mootummaa Jabuutii obbo Hassan Mohammad Hassan ibsa kanneen daa'imman kun naannoo Afar zoonii Daakil keessatti dhohiinsa mudateen du'uu isaanii ibsuudhaan taateen kun taatee gaddisiisaa ta'uu beeksise. Pireezidaantiin Jabuutii Ismaa'eel Omar Gellee bara 1990 irraa eegalee to'annoo cimaadhaan biyyattii bulchaa kan jiru hoggaa ta'u abbaa hirrummaatiin biyyattii gaggeessuu kanaan wal qabate hawaasni Afar baay'inaan miseensonni hawaasa isaa irraa kan ijaarame waan ta'eef adda adda ba'ee jiraachuu hin danda'u jechuudhaan komii dhiyeessaa jiraachuun hime. Liigiin mirga namummaa Jabuutii ibsa baaseen daa'imman 2 umriin isaanii waggaa 6 fi 7 kan ta'an hoggaa ta'u naannoo sanitti kanneen ajjeefaman keessaa kanneen biroo 2 ammoo kibxata kaleessaa hospitaala otoo hin seeniin du'uu beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame daa'imman kunneen yeroo loon tiksanitti hoggaa ta'u namoonni biraallee 6 miidhaan cimaa fi salphaan irraa gahee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni kun itti dabaluudhaan akka ibsetti ji'oota 6 dabran keessatti hawaasni godaantota naannoo wal fakkaataa jiran irratti haleellaa diroonii jaaffaa ta'uun ibsameeti jira. Waajjirri abbaa alangaa akka ibsetti gareen ogeeyyii sababa dhohiinsa kanaa qorachuuf gara bakka balaan kun itti dhaqqabeetti ergamee jiraachuu fi taateen kun kan raawwatame bara dabre baatii gurraandhalaa keessa aanga'oonni daangaa naannoo Itoophiyaa irratti haleellaa diroonii raawwataniin miseensonni garee finciltoota 8 fi lakkoofsi namoota nagaa addaan hin bahin ajjeefamuu yaadachiiseeti jira.